bara gibiraa fi taaksii 2019tti galii qarshii biliyoona 31 olii walitti qabuuf karoorfachuu waajjirri galiiwwanii bulchiinsa magaalaa Adaamaa beeksise. Waajjirichi jalqabbii bara hojichaa ilaalchisuun Adaamaa Broadcasting Serviceef ibsa kenneera. Adeemsa hojii bara 2018 keessatti hubannoo uumurraa eegalee eeyyentaa qooda fudhattootaa karoora qabame irratti mirkaneessuun hojiitti galame jedhan. Ibsicha kan kennan hojii gaggeessaan itti aanaan waajjirichaa obbo Shifarraa Abbaba. Labsii 1395/2017 fooyya'ee bahetti fayyadamuun kaffaltii dursaa dhibbeentaa 25 kaffaltoonni gibiraa akka aadeffatan taasisuun bu'aan gamlamee dhufuu danda'eera jedhan. Raawwii keenya keessatti kan nu gargaare labsii haaraa 1995/2017 bee gumaata guddaa raawwii keenyaaf irratti qooda guddaa kan qabu waan ta'eef inni illee fooyya'insa galii keenya raawwii keenya irratti akka waan gaarii tokkotti kan ilaalle ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf adeemsaaleen keenya hundi isaatu as keessatti gahee olaanaa taphatanii jiru jechuudha. Barri 2018 hojmaata dijitaalessuu kaffaltii gibiraa caalatti lafa qabsiisuuf kan itti hojjetamee fi murteen taaksii karaa ergaa gabaabaan iddooma jiranitti akka qaqqabu itti taasifamedha kan jedhan obbo Shifarraan. Sirna gabaasaa fi odeeffannoo ifa ta'e diriirsuun raawwiin guyyaa guyyaa waajjiraalee galii sadarkaan jiranii adda baafamaa turuu himan. Kan biraa akka ciminaatti kan laalu ragaa keenya nama yeessine jechuudha. Keessattuu dijitaalessuu ragaa jiru hunda isaa iskaan goonee ragaa qulqulluu qabachuun akkasumas moosaajii tokko bocnee moosaajii san keessatti kaffalaa gibiraa SMS-dhaan waan idaarra jiru akka bira ga'u kan taasifne inni sunillee gahee guddaa kan qabudha ta'uu isaati jechuudha. Kan biraa siistamoota jirutti fayyadamuun keenya jechuudha. Inni kun waan lamaaf gargaaraa tokko kenna tajaajilaa keenya ammayyeessuu irratti nu gargaaree jira. Lammaffaa tajaajila fi tuttuqaarraa galiin mootummaa karaa sirrii ta'een akka galu keessattuu e-filing እና e-payment kan eegalle fi namni bakkuma mana isaa taa'ee gibira isaa kaffalachuu akka danda'u. Kanumaanis bu'aan karoora galii bara bajatichaa qabatame guutumatti raawwachuu argameera jedhan. Galii walitti qabameenis bu'uuraaleen misoomaa qabatamaan mul'atanii fi sadarkaa magaalattii gama hundaan fooyyessan hojjetamuu ibsan. Haa ta'u malee kutaaleen magaalaa fi aanotni raawwiin garaagarummaa bal'aa qabaachuu, qabannaa kaffaltoota gibiraa irratti iddoo tokko tokkotti qaawwaan jiraachuu akkasumas ragaa qixa sirriin qindeessuu irratti hanqinoonni mul'atan xiyyeeffannoo yeroo itti aanuu barbaaduu kaasan. Raawwiin keenya ammas kutaalee magaalaa fi aanaa waliif fakkaatu jechuudha. Garaagartee raawwii jira jechuudha. Amma raawwii waliigalatti milkoofna jenna malee sadarkaa kutaa magaalaatti garaagartee raawwii jira jechuudha. Dameedhaan garaagartee jira. Kana gara tokkotti sirriitti fiduun barbaachisaadha. Kan biraa kenna tajaajilaa keessattuu sadarkaa aanaa fi kutaalee magaalaatti ammas naannoo sanitti irratti hojjechuu nu barbaachisa jechuudha. Akkaataa qajeelfamaa fi dambii irra dhaabbatamee akkaataa kaffalaan gibiraa itti simatamu darbee ammas rakkoon hanqinni jira jechuudha. Bara gibiraa fi taaksii 2019tti galii qarshii biliyoona 31.2 maddoota adda addaarraa sassaabuuf karoorfame hojiitti seenameeras jedhan. Bara kanas akka waliigalaatti karoora biliyoona 31.2 akka magaalaa keenyatti kan qabame kana milkeessuudhaaf gamanumaan hojiin barbaachisaadha jechuudha. Keessattuu kaffalaan gibiraa sadarkaa bahaa kun kaffaltii adeemaa peementii kaffaltii dursaa marsaadhaan kaffalaa kan dhufe jira. Marsaa afuraffaadha amma kana keessatti kan hin kaffalinis jiraachuu danda'a. Keessattuu naannoo baajaajiif konkolaataa irratti baay'een kan kaffalanii miti. Amma kaffala waan ta'eef garuu akka qajeelfamaatti
kurmaana. Kaffaltoonni gibiraa sadarkaa ba'aa adoolessa 1 hanga adoolessa 30 bara 2018 akkasumas kanneen sadarkaa A yeroo jalqabiinsaa wal fakkaaturraa hanga onkoloolessa 30 bara 2019tti kaffaltii irraa eeggamu raawwachuun rakkoo darbiinsa yerootiin dhufurraa akka baraaramanii fi misooma magaalatti akka tumsan dhaamaniiru.